بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبلوان خي خاب جمع في جلتمو خنينك لين سرعان سكنتا تنيا سكنتا برسيفتو تاتي نو hordofaa jirtan hunda keessanuu jira jirtu baga nagaan nuuf jiraattan isin jecha arranta nagaa sagantaan qabadhee dhufe inshallah waan ajaa'iba. ani dubartii hammeenya dubartii babal'isuu fi akkasuma aybii isaan qaban qofa nama dubbachaa oolu online kanarratti nin arkaa, nama isaan hamilee cabsaa oolu nin arkaa. Akkasuma bultii keessatti wayita gartee haati manaatii fi abbaan mana keessatti wajjin jiraatan dubartii cinquu rakkisuu, akkasuma gizee hundaa isaan akka dhagaytiin qabne sagalee isaanii ukkaamsanii tafiirra aansuu wayita gartee himannaatis haa ta'u wayita wanni takka argamte quba fitti qabuu dhiisee dhiironni keenya dubartoota qofatti quba qabuun hedduu sirrii akkan ta'in akkana nama gammachiifne takkaawwa akka nama tokkotti kana dhagayame ta'uudhaaf sagantaa kana qabadhee dhiyaadheetiin jira. Maaliif dubartoonni shari'aa islaamaa keessatti mirga ni qaban moo hin qaban? Mirgi dubartootaa hoo mirga isaanii malee qaban. Rabbiin uumaa hundaafuu وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ربين uumaa hunda uumeetti qadrii isaatti namuu kabajaa fi mirga akka qaban godhe. Isaanis hanga rabbiin isaan uume mirga guutuu ka isaanii malu isaaniif kanne. Mirgi isaanii eeggamuu qabaa yaadachuun qaba. Dubartoonni maaliif akka gartee nama tokko nama mirga amantii islaamaa keessatti hin qabne maaliif akkas ilaalaman? Dhiironni maaliif dubartoota irra qaarfachuudhaaf isaan maqaa balleessuu takkaahu isaan xiqqeessuu maaliif heddummeessan? Takkaahu akkuma wayita gartee rakkoon takka dhufte dubartii fi onna jee wal dhaban dhiirtii bultii keessattis haa ta'u akkaataa hundatti dubartoota funyaan horuu fi isaan gartee sosodaachisuu kun maaliif argama? Haqa gartee isaan qaban san maaliif hin eeggamne? Dubartoonni maaliif hin eeggamne? Warri dubbatu hoo haqa dubartoota ka dubbatu illee ni jira. Maaliif hin dubbatamne sunoo? Kan jirraa hin dubbachuu fedha. maal jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin ol ta'e dubartoota kana ni kabaje ni qaalesse waa hundarra isaan kana daa'imman godhe. Dhiirti tuni gizee kana yaatu waan dhiira dubartoota malee jiraachuu dandeessutti fakkaatti. Laakiin dubartoota malee duniyaan tun illee hin miidhagdu, jiruullee hin toltu. Akkasuma atummaan kunuu nama akkam akka taate nama gaarii fi nama hamaa ta'uu kee dubartoota irratti beekamta. Madaala dhiironni dhiira kamtuutu gaarii, ati gaarii ta'uu fi hamaa ta'uun kee dhiira birarra dubartoota biratti irra beekamta. Sababiin isaa namni dubartootatti hammaate hammeenyi isaa ifa bahaadha. Namni dubartoota zallamee akka waan isiin tuqiniitti isii kaade hoo suni gartee irra zaalima namaati. Dubartii miidhee dubartii laaftuu humnaan isiin geenye ta'umaallee isa godhuu hin dandeenye tana miidhee yoonii fi haqasii dhoysee takkaahuu miidhaa san dhoysee irra dibee tasaa bichaa dubbii isaan irra deebisee isaan qabe hamilee cabsuu fi isaan sanii sodaachisee if jala bulchuuf yaaluun kuni zaalima irraacha aanutu waan san godhe jechuudha. waan jiru shaayireen tokko waan jiru المرأة التي تبكي بسرعة dubartoonni dafanii boohan jedha.
ثم تعود لتضحك إيجانا ديبينيتي دفني كفلا إيجا بوهم بودا دفني قفلو جالة دفني قرتي نمني إسان بوچيسون ديبي إسان قفلتيسو يودنده أكسما بسرعة إياك أن تخسرها لأنها لا تعرف الحقبة أمو بوچيفتي أمانتانا قفلتيسو wani dandeessuun wanni ammaantana booyanii yooma booyanis deebi'anii ammaantana yoo ati qobalchifte qoblaniif ati gartee isaan kasaarsuudhaaf laakiin li'annahaa isiin tun wanni daftee deebitee qobaltuuf garatti humaan qabattu laa tacrifu lxiqda waanyoo hin beekan yookaanuu haasidummaa hiqdii waan ja'an hin beekan abadan zalaalamitti watamliku qalban yaxwii طيبة الأعلم بأكمله إسان خوني ميد أيسيتو الدنيا تناتي قلبي نمات اللي قرتي إيقو دندين قلبي في اللي إفقابو دندين كقرتي هم تتي إفقابو اللي دندين قلبي إنساني إنجباتن جتشو قلبي إنجباتن غرا لافن كمالي غرا لافن نمتي غرا إنجباتن akkasuma akka hammaatan sanitti garaan qotan tanaafuu dhiironni hedduu isaanuma garaa laafu isaanuma miskiina homaa isaan godhuu hin dandeenye kana warri zallamee deebi'ee haqa sii dhoysee akka waan isiin miidhiniitti badii isarratti deebisuudhaaf yaadu zaalimarraa ichiti abbaa manaa haa ta'u akkasuma hawaasa keessatti haa ta'u akkuma gartee beekamuttuu jiruuf jireenya keessatti namni dubartoota miidhee deebi'ee haadu miidhuu san badii isarratti deebisu irra zaalima namaati zaalimummaarraa tarraa ichi hin hafne jechuudha tanaafuu dubartoonni garaa laafan dhiirtiin immoo garaa jabaatti isaan kanatti garaa jabaatti dhiirtiin hundaa miti gariin jechuudha dhalaan dubartoota kana dhiiraa akkamii qaysii barbaachisu jiruu isii keessatti dubartoonni dhiiraa akkam jaalatan dhiira akkamitti haajaman yoo jenne dhiirtii isin kaayuudhaaf qabaattu takkaahuu wajjin jiraachuu feetu waan jiru hayyuun kuni taxtaaju lmar'atu liman yalmisu qalban laa jasadaha dubartoonni namni isaan jaalatan nama gartee qalbii isaanii hatu qalbii isaan fuudhu isaan gammachiisu qalbii isaanii gammachiisu jaalatan nama qalbii isaanii isaan hatu jechuu qalbii fuudhu laa jasadaha nama gartee qaama sii qofa barbaadu osoo hin taane nama qalbii sii hatuu danda'u barbaadan jireenya kanaaf akkasuma mallee taxtaaju man yasriqu intibaahahaa ammallee kan isaan barbaadan nama akkam jennaan nama gartee isii dammaysu hubannaa isii yaada isii akkasuma hamilee isii hatuu dandayu isaan barbaachisa kanatti haajamanii jedhu laa man yasriqu raaxatahaa nama raaxaa qofaan gartee isii hatu raaxaa goosisuun isii hatu qofa hin barbaadan nama hubannaa siillee jijjiiru nama yaada siillee yaada gaarii kannee fi yaada gaarii yoo isin dogoggorra jiraatte yaada bareedaa isii kannee yaada bareedaa irra deebisu karaa sirrii irra deebisu hubannaa siillee isiif sirreessu san gartee barbaadanii sanitti haajamanii jira akkasuma mallee taxtaaju lmar'atu man yudhiru ibtisaamataha nama isii tana seeqqachiisu takkaahuu kokkofalchiisu tattaphachiisu akkasuma ifiifillee khoflee yeroo hunda fuula guuree je'ee deemu osoo hin taane kumsara jeetuma takka takka seeqqatee gizee isiin gammaduu barbaadde gammachiisu hunda fuula guuree hin deemne barbaada kumsar jeetuma akka waan diinni mana kana keessa jirutti adeemu barbaada hunda gabbee ol bahu fuula guuraa dhufee fuula guuraa deemu san hin barbaaddu nama isii seeqqachiisu ifiillee seeqqatee san barbaadde malee لا من يتفنن بأسقاط دمعتها نما قرتي رها قلو تكاو قننيو مبربادو بأسقاط دمعتها إممان سيبو سودان إسيبو چيسي جئے
isii boochisuu kanatti haa gammadu takkaa'uu qanani uraahaatti godhu hin jaalatan. Kana isaan hin barbaachisu jaa. Nama imimmaa wayite isaan boohanillee irraa haqu isaan barbaadanii dubartoonni. Isinitti jaloo warra dhiiraa. Dubartoota jechuun miskiina. Isaan ni'imaa rabbiin dachii tanaan faa'e ammallee dhiiratti jireenya siidhaa dhiiratti hidhee gammachuu siidhaa waa hunda akkaan faayidaan dubartootaa dhiira fayyaddi. Ifii isaanii irra jechuudha. Le'annahu abbaan guddise wayii isii tanatti fayyadama ittiin fayyadamu bara dhiiraaf kanna dhiira san fayyaddi dhiira saniif ilmaan horti dhiira sanii wajjin jireenya kana bu'aa bahii meeqa dabarsiti dhiira saniif gartee hiriyaa gartee jiru saahiba jiru hanga duniyaarra jiranillee taatii fi isaaf gartee gama hundaan akka ittiin dhagahamne isa jajjabeessitee isa cimsitee waliin akka fuuldura deeman gammachuun akka inni jiraatu gooti isa khaddamti. Tanaafuu dubartoonni kun miskiina maas gurun dandeenya rahmataa fi jaalalaa wajji jiraadhu hin cinqin isii tana hamilee isii gammachuu isiin dhorkin kafuudhaaf fedhulleen lama fuudhuun ni jira akkanumatti hin jiru lama fuudhuun shartii qaba ni fuuna jettanii mataa keessa dhaawaan olina takkaa'u hanqina tokko yoo argartan hanqinuma isiin qabdu san qofaan mataa keessa dhaawaan olina atis hanqina meeqa qabda namni si madaalu osoo jiraate hanqina hedduu qabda laakiin khasaanii bichaa ol qabde tanaan mataa keessa dadhaa'uun gowwaatu AB haati manaasa qabdu kaa'u dubartiin qabdu eega qabate jalaan hafne yoo dhiira taate isii AB isiin qabdu sun akka isiin guuttattu gargaarii irra cimsi akkasitti akka isiin guuttattee fuuldura deemtu namni jijjiiramaa akkas godhi. Yoo tan bayni taate barsiifadhu. Kanaafuu dubartoonni akkuma ati yaada kannitee hubannaa gaariidhaan ati isii gartee jijjiirtee isiidhaaf jaalalaa fi rahmata gootuuf akkasuma isii mararfattee isii jajjabeessitu hanqina isii qofa dubbachaa hanqina isii qofaan isii qofa gartee cinqaa ooluu kana osoo hin ta'in ka yeroo hedduu isii gammachiisu ka yeroo hedduu isii taphachiisee isii kolfisiisu ka yeroo hedduu isii gorfatu ka yeroo hedduu isii cinaa dhaabbatee isii jajjabeessu isiillee barsiifatu san barbaadde ka yaada isii jijjiiree gara fuulduraatti gara diinii fi gara duniyaatiinis fuulduratti akka isiin deemtu godhu jechuudha. Kanaafuu warri dubartii miidhuu fi dubartii hamilee cabsuu fi akkasuma dubartii takka itti taphattanii deemtanii tabiraa fuudhuudhaaf yaalii akkasii qabdan daawun isin jenne jira gabboo har'aa dubartoota dhiisaa. Innaha dubartoonni tun maali yoo jettan irra qaalii rabbiin isii qaaleessee ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam isii qaaleessee akkasumatti isaan kana amaanaa dhaammatan. Laa dubartoonni keenya hanqinallee haa qabaatanii akkasuma dhiiraaturra hanqina jabaa keessa isaan galchee deebi'ee isaan miidha jechuu deebi'anii hanqina sanii fi daleessisanii deebi'anii hanqina isaanii saniin isaan tuquun kuni dhiirummaa osoo hin taane cinaa namaa janiin nama dubartoota kana godhu cinaa namaati guutuu namaan ta'u. Li'annaha dubartiin tun saahiba jiruu teeti shariika jiruu teeti jiruu tana si hojii ol qabdee si hojii ol qabdee akka si gargaartu gizee hunda haraamirra leettitiifamtu akkasuma mallee isii tanaa tasi qaddamtu ilmaan sii deessee ilmaan sii guddiftu diin irratti ati yoo isii jabeessitee qabatte ilmaan keessan isiillee akka isii guddiftu warshaa ilmaan keetiiti warshaa sanyii teetii dachii gabbattuu irraa facaafatte irraa oomishattu jechuudha. Dubartoota akkanaa kana asmaa'oon ta'i ilmoo hin qabnellee hin cinqina ta'i ilmoon gartee daftee harkatinillee hin cinqina rabbi sodaadha hamilee sirratti hin fuudhaa fi ati naan dhaltu maalee fi rabbi namaa kanna ilmaan rabbi namaa kanna yaa rabbi naa kanna jee rabbi irraa fudhu yoo fuudhuu feetes caljeetuma si hayyamsiisi fuudhi akka shari'aan hayyamtutti jechuudha mirga si dhiibdee isii cinqitee osoo hin taane jechuudha. Rabbi warra ilmaan hin qabnellee asumaan rabbi ilmaan haa kennuu fi du'aa goonaa fi
خبلتين جلت اللي ربي هكجل شوف خابا منات جلت اللي ربي هكجل شوف جنة أكسم ملي قالي تورا إرجما ربي عليه الصلاة والسلام دبرتو تغنى أمانة دامتي إسان كم مسكينة إسان كنك أبا جبي سادا سنجي يا إيروتا يا ورد إيروتا دام سرجما ربي اللي هندقتنا أسماء يدا دان سنجا مالف جنان إرجما ربي عليه الصلاة والسلام بروفيسور الدنيا تنا قدّا ساينتستي الدنيا تنا قدّا بيخا الدنيا تنا هيو الدنيا تنا تعالى الدنيا تنا خؤوماتنا هنداتي عليه الصلاة والسلام دوبو إرجما ربي الرجال نماتو أكستي تنكي دوبرتين كبدوجي وامي كي سرقيسن دوبرتون نخون إسال نم الرجال نماتي جني إسال وي جتشون دو غوري ساني تي بينا فان ساني تانسان نمرانجين إرانافني الروما دفتي أكسيو جيوبسي دبرسي أتي جالا نماتي متيوه أكمتو أبسو دردبدا وان جالا نما أبسي أكسما إفي أبسو بيتشامي أمانا اللي دامتي أمانا إس إني دامتي سن اللي هدي جيستاني جرتن ورد إيرا تنولي انغرتي إسنتي هبتني هجورول چو قبدن دبرتي أمانا ربين رامي لافتو ليسان كوني إسان هنجنكنا إسان يوجين إساني أبسا جرادا yoo gartee isin jibbisiiftee takka hojii jiraachuu sitan hojii jiraachuu hin barbaanne karaa nagayaatiin toltuu tola isaanitti ooraati gaariidhaan isaan gaggeessaa isaan hiikaa ni qaceelchine jettanii yoo cafayxaniis ni cabxi malee yookaan duuti malee wanni isin diriirtu hin jirtu li'annahaa khuliqat min dilic cinaacharraa uumamtee jalloodhaa akkaati feetutti ulaagaa hundaan isirraa harkadha jettee hin yaadin ta dandeessu gargaari akka isin sirreeffattu ta isin gartee hin dandeenye obsiif jiraadhu namni ulaagaa ati mataan keetuu ulaagaa dhibbaa guddattee ni jirtaa guddattee jirtu saba keeti ati dhiirummaa teetiif waan dhiirarraa barbaachisu hunda gama rabbiitiin gara duniyaatiin gama gartee waa hundaatiin guddattee ni jirtaa irruudhaatis isiilleen akkuma gartee hanqinaati qabdullee walumaan si hojii jiraachuuf si filattee si hojii jirtu atilleen hanqina isiin qabdu obsi hojii jiraadhu hin miidhin rabbi sodaadhu rahmataa fi mawaddaa jaalala isiif qabaadhu isitti roorisiin isii gartee isu sodaachiftee hamilee jireenyaa qalbii si cabsitee yaadaa fi kanaan isin cinqin dubartii wayta yaadde madaatii adda addaa takkaahuu gadaamesisii akka ilmoo hin deenye ilmoo hin qabanne isaan taasisa dubartoota yaada hedduutti guddisuun isii yaachisuun hedduun barbaachisu jara keenya rakkoo adda addaati yaanni kun rafidaa rabbiin quraana keessatti subhaanahu wa ta'ala bakka meeqatti dubartii tana akka isiin hin yaadne dubbatee ture yaadin jechuu bakka meeqa dubbate rabbi subhaanahu wa ta'ala isinilleen dubartii waan dubartii yaachisurraa fageessa madaatiin fudhatti akka dhuftu akka isiin akka maleef keessa cabxee qalbiin si garuu dullumaatti illee ceetuun godhina dubartoota keessan qacellotti gammachiisaa hanga hojii jiraattan gaariin hojii jiraadha yoo dabaatan illee hin miidhina gaarii irratti haqasii kannaa fi gaggeessa yoo san hin taane duuboo tarkaanfii rabbiitu isinirra fudhatama waan ta'eef jecha kanaafuu mee dubartoota keenyaa waa gaafadhe dubartoota keenya piroofeesarri addunyaa tanaa mootiin addunyaa tanaa kamiitu dubartoota kana amaanaa je'ee keessin dhaammatee kuteenii jiraa hin jiru tokkolleen eenyu nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam isa malee namni dubartii amaanaa hin miidhina dubartii tana amaanaa isinitti haa taatu je'ee dhaammatee kutee haqasii eegaa isii hin miidhina isii hin cinqinaa jee isii hin rakkisinaa jee kakute ergamaa rabbii qofa ergamaa rabbii irra namni isin jaalatu ni jira dimokiraasiidha dimokiraasii isinii eeyna mirga dubartootaati eeyna jee namni bultii teessan facaasuus ergamaa rabbii irra isin yaadu hin jiru kaysarra isin jaalatu hin jiru alayhi salaatu wassalaam takkaa mootiin addunyaa tana dhufaa dabran dubartii amaanaa dubartii tana naa eegaa jee uumaa tana dhaammatee ni kute hijiba isaaniiti malee hin dhaammanne cifaraa shayxaanaati bultii namaa diiguu jireenya namaa diiguu
meeshaa gartee karaa irratti akkuma fedhetti gowwaa fi jallaan hundetti qanani'u isin godhuuf isirra kasheessu jechuudha. Waan takka salbaa cillee isin hanqisuu fi waan akka siyaasamu gurraan hin dhagayina. Kamirga keessan eegee qur'aana rabbiitii fi hadiisa ergamaa rabbiiti. Irra namni akkaan irra isin jabeessu ka isinillee uumee isin kana gartee halkaniif guyyaa isin tiisu Allah eegasi ergamaa rabbiiti. Ka isin jaallatu ka amaanaa dubartoota kana je'ee isin dhaammatee duniyaa tanarraa deemee jechuudha. Akkasuma mallee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubartoota kana jabeessuu keessa suuraa meeqa maqaa dubartiitiin buuse? Suuratul Maryam maqaa dubartii takkaatiin moggaafamte bara. Deebi suuratul Nisaa je'eetii waliigala dubartootaatiin haqa keessan bichaa dubbatu mirga keessan qofa dubbatu bara. Suuratul Nisaa jechuun mirga keessan qofa ka dubbatu. Suuratul Nisaa buuse. Akkasuma suuratul Xalaaq je'eetii mirga gartee keessan hojii jiraachuun barbaandelleen akka gartee nagaan isii hojii jiraatu suuratul Xalaaq je'eetii suuratul Xalaaq suuraa tokko itti kaa'ame. Akkaataa itti hiikamuu qabdu mirga isaanii miidhamee kan hiikamne jechuudha. Miidhaan maletti gaariin akka hiikamtu irratti itti kaa'ame. Akkasuma mallee qad sami'a Allahu qawla allati tujaadiluka. Rakkoo dubartiitillee suuraa rabbii yoo dubartiin rabbitti iyyata galfatte rabbiin akka dhagayuuf qad sami'a Allahu keessatti rabbiin isin dubbate. Suuratul Rijaal jee bakka takka ni dubbate hin jiru jara keenya maal taatan? Khabiraallee nafee jira dubartoota hammaan tan yoo barbaanne. Suuratul Rijaal hin jiru rabbiin isin kanarra qaalesse. Isin kana mirga keessan eeguuf suuraa dila kana buuse. Ergamaan rabbii jabeenya keessan irraa amaanaa isin dhaammatee qote. Isin kana bira dabartanii dimokiraasii irraa maal gootanii? Dimokiraasii jala gara kitaaba rabbiitti deebi'aa isiniin jenna. Inshaallah akkasii mee xiinxala waan isin jee kanaas isin diin kana keessatti irra mirgi keessan eegamee fi dimokiraasii keessatti irra mirgi keessan eegame ergamaa rabbiitu amaanaa nu dhaammatee duniyaa irraa deemee fi mootii tokko ka duniyaa irraa amaanaa dubartoota dhaammatee deeme ni jiraahii barbaada hin jiru hin gartanii san booda deebisaa naaf annaa duuba koomantii jalatti akkasii sagantaa irraa asirratti hin dhaaba. Inshaallah amrii hunda rabbiin isiniif haa laafisu dubartoota keenya akka gartee shittootti rabbii isin haa urgeessu. Akkasuma akka deemaatti rabbii isin haa mi'eessu abbaa manaa ka hojii jirtanii wajjin ijji abbaa manaa keessanii isin malee tabiraan arkin ija isaanii keessatti isinumaan gurguddadha. Inshaallah isinuma akka guddatte rabbi isin haa taasisu ka isinii jallatee isinii garaa jabaatee isinii roorrisees rabbiin gartee isinirraa sirreessee nagaan akka hojii jiraattan rabbi isin haa godhuun isin jaa. Akkasii jajjabaadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Warri dhiiraa adabadhaa.